Nisola peras jalaka nadi kayan ke Swati sofre nanti nufino Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii gaaddisee YouTube hundi keessanuu nageenyi jaalalli araara waaqayyo lafaa bakka jirtantu hundi keessanuu waa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota akkuma tanaan dura beekamu akka isinitti hime jechuudha asiin gootummaa addaatiin qabadeen dhufeen jira jechuudha kana ilaalchisee haalummaa biyya galmaataa ilaalchisee jechuudha dhugaa obboleewwan keenyaa hundi keessanuu hanga ammaa kan na cinaa ejjettan hundi keessanuu ajjeestan hundaa galatoomaa eebbifamu waaqayyootiin waaqessanaa eebbisu akkasumas namni amantaa biraa hordoftanii waaqayyo akka amantaa keessaniif nageenya jaalala araara waaqayyo isiniif haa baay'atu jechuudha nan jaaladha. Egaa asumaan warri maatii koo taatan laayik sheer gochuutiin dagatinaa warri immoo maatii koo taane asumaan immoo yaa maatii naaf ta'a maatii jaalalaatti makamaa isiniin jechuutiin barbaada. Egaa abdiitiin qaba waaqayyo haala nu mijeessee akka haala gaariidhaan mana kootti wanta barumsa qabu dabarsu jechuudha. Egaa badee jira jidduu kanas viidiyoo kan lakkisaa hin jiru. Egaa dhiifama waliin yaa haaluma yeroo biyya galuu hedan yeroo baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan hojii qabaatu deebisii godhaa deebi'ee wanta adda addaa kan bitii taatu. Kana ilaalchiseetiin badee jechuudha dhiifama naaf godhama kaawwayatiin jechuudha hundi keessan warri natti mufattanis warri haala YouTube kanarratti jechuudha warri natti eeggamtan kan jiraatan yoo ta'e asuma maqaa waaqayyootiin dhiifama sin gaafadha. Egaa dhugaa obboleewwan kiyyaa waaqayyo nagaan akkanatti haala gaariidhaan haala jireenya kee bakka gammachuudhaan galtee akka maatii kee ilaaltu akka waan haajamtu galmaasee ta'u waaqayyo keecha hunda keessaniifuu keessa isin haa oolu jechuun hin jaaladha. Egaa guyyaa boruufillee walitti deemna jedhee yaada. Viidiyoon kun garuu yeroo kalaqsamu beeku maaliif jennaan haala garabbii baay'ee jaalatamtuuf kabajamtu yuutuubii obboleettii dhugaanaa kenna jechuudha. Hundi keessanuu dhugaadha obboleewwan kiyyaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa baay'ee namni seeraan sirriitti galateeffadhu garabbii haalli osoo naa mijatee hundaayyuu haalli naa mijatee liividhaan nama fayyadamee yaa warraan galgala waan ta'eef boru sa'aatii boodatti liividhaan nan dhufa. Ammaaf garuu hojjummaa ajaa'ibaa gaggeessaa kootiif mana gaaddiseetti argamaa jettee kan dhuftee mana koo dhuftee jirti. Egaa isheedhaan barsiisaa isheellee dhugaa obboleettii koo guddaa galatoomi jechuutiin hin barbaada. Guddaanaaf galatoomii eebbifamee waaqayyo isaa eebbisu nagaanatillee akka maatii kee ijaan argitu hawwiitiin qaba. Waaqayyo immoo akka bakka saniin si ga'u abdii guddaan irraa qaba jechuudha. Maaliif jennaan waaqayyo laphee kee qulqulluudha wanta hojjetu tokko namarratti daban hojjetiin namarratti wanta adda addaa yaadiin bakka namni karaa sobaan darbaniif maali kan jedhu beekamti karaa gala nama dhibdeema maal jedha innaa daba osoon hojjetiin maaraggiidhaan waaqayyo akka si eebbisetti dhugaa rabbii haala kee haala jireenya kee fooyyessuudhaaf jettee biyyaa baatee mataa gadi qabattee akka haala namni amma ta'aa jiru kanaayyuu miti kan ta'aa jiru jechuudha. Innaa kanatu jira jechuudha. Maaliif jennaani baay'ee ulfaataa biyya ormaa kana keessatti wanta nuti dabarsineetu waggaa lakkoofsa waggaa 2 ol 3 4 5 kana lakkoofsaa jiru baay'ee keenyatu jira jechuudha. Egaa guddaa galatoomii jechuutiin barbaada laga daadhii yookaan Firaa'ol. Egaa mana kootti argamte har'a istiidiyoo kee keessatti argamti maafanii gaggeessinii nan gaggeessaa obboleettii koo hiriyyaa koo jettee mana kootti argamtee jirti. Akkasumas immoo qaalii waaqayyootiin gammachuudhaan mana kootti argamtee gammachuu ishee ibsattee jirti jechuudha. Suuraan kan ishee akka dabalatan abdiitiin qaba. Hanga dhumatti viidiyoo akka ilaaltan immoo abdiin qaba. Isheellee Firaa'ol akkuma beekamu chaanaaliin ishee yeroo jalqan isa duraa suni jalaa wanta
wanno ta'eef adabamteef jechuudha. Amma firaa'olluu kan jedhu jirtu waan ta'eef asumaan namni ishee wallaaltan jedhee yaadu hundi keessanuu maatii akka taataniif abdiitiin qabaa. Wal jajjabeessaa laayik sheer gochuu si hin dagatinaa. Hunda keessanuu wal jajjabeessuun amala nufaa ta'u. Akkasumallee illee kara biyyaa wanta hin galu fiduuf yoo waaqayyo neetwoorkiin argisiisee intarneetaan argadhu jechuudha. Waaqayyo gargaarii intarneetaan akkan argadhu ta'ee walitti deebina jechuudha. Maatii kiyyaanis hundaan wal sin barsiisuun kiyya hin oolu jedhee yaada. Waaqayyo haala isaanaaf hin mijeessin hundayyuu jechuudha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Kanaaf mee dhugaa kara ishiititti sin dabarsaa. Asumaanii akkanaa jajjabeessitan abdiitiin qaba. Kana fakkaata isiniin jedha. Ramana gaaddisee gochummaa firaa'ol jettu jira waan ta'eef dhufte waan ta'ee jirti. Kanaaf iyyuu mee itti sin dabarsaa jechuudha. Hanga sanii faaru tokko sin gaabbasa. Egaa waaqayyoodhaaf kan nama taanee jiraannu jechuudha. Iyyuu kanaaf akkasumaan karaa kosummaatti sin dabarsaa. Isii wajjin turtii gaarii galatoomaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota gaaddiseetiif kan taatan beeksisas biyyaalaas kan jirtan nageenya jaalalaa fi waaqessuun yaabayee tokko kan jirtu obboloota koo. Ani nagaa koodha. Galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'u nageenya nama bira jiru akkasuma bira jiru abdiin waaqayyo irraa qaba. Akkam jirtu channel gaaddiseedhaaf haaraa kan taatan subscribe share like taasisuudhaan maamila gaaddisitti ta'aasiniin jedham. Gaaddisee koo baga gammaddee baga waaqayyoon guyyaa kanaan si gahe. Guyyaan kun hunduma keenyaafuu guyyaa gammachuuti jechuudha. Dadhabnee maybe waggaa 2 kan hojjetu waggaa 3 waggaa 5 waggaa 6 kan hojjetu jira biyya Arabaa. Na dadhabbii isaa dammoo dadhabbii isaa waggaa kana hunda hojjete galee arguudhaaf guyyaa tokko keekisa abdii godhatee jechuudha. Namni kan biyya ormaa dhufe kan hojjetu waan ta'eef atilleen karoorfattee dhuftee maybe karoora kee yookiin galmaan gaattee yookiin galmaan gaachuu dhiisuu dandeessedha jechuudha. Gara biyya keetitti maatii kee gaafachuudhaaf vaakeeshinii godhaa kan jirtu. Kanaaf dammoo karoorfattee yaaddee guyyaa yaaddisaniin akka si ga'u dammoo waaqayyoon si haa milkeessu kadhannaa kootiin illee si yaadadha. Akkasumas haati teenya qulqulleettii dubroo Maariyaamin waadaan araaraan nagaan si haa galchitu. Maatii kee mara isaaniitu nagaan kan biraa waati hunduma isaanii nagaan akka deebitee biratti galtu abdii guddaan qaba waaqayyo irraa. Kanaaf waaqayyoon si haa gargaaru haati qulqulleettii dubroo Maariyaamii waadaa araaraan isheen si wajjiniin haa taatu nagaan gara biyya keetiitti si haa galchitu siin jechuun jaaladha. Nagaan galii akkasumas obboleewwan koo sooshaal miidiyaa irratti gaaddiseedhaan kan wal bartan hundi keessanuu gaaddisee nagaan gali jedhaati barreessaa fi yookiin immoo keessa keessan kan sanitti dhagahame
hagam akka jaalattan jajjabeechaa akkasumas egaa Itoophiyaan ni beektu. Itoophiyaatti gaafa gallee baay'een keenya ijoolleen duraa wajjiniin hojjechaa turre baay'een isaanii gara biyyaa galanii jiru. Baay'een isaanii garuu sooshaal miidiyaa irratti hin mul'atan jechuudha. Kanaaf gaaddisni akka akkas hin taane jajjabeessaa viidiyoo adda addaa tarii gallakkisuu dandeettu waan ta'eef ilaalaa fi haga isinii danda'ametti akkuma amma jajjabeessaa jirtan kanatti biyyatti galtee viidiyoo hojjettee nu faana yaani yeroon ammaa kun gareedha waan ta'eef biyyaansa haga isinii danda'ametti jajjabeessaan isiniin jechuun jaaladha obboleewwan koo. Nagaan galii waaqayyoon nagaan si galchu. Egaa aniif gaaddiseen dhugaa baay'ee wal jaalanna. Nama baay'ee naaf yaadudha jechuudha gaaddiseenirra. Galatoomii baay'een keessan tarii beekuu dandeessu kan gaaddiseedhaaf ana nu beektan maybe namni muraasni tokko ni jira jedhanii yaada. Chaanaalii lammaffaa baniin jira. Chaanaalii isaa irratti dhugaa waaqayyo chaanaalii koo kan guddise jechuun dhibbaa dhibbatti gaaddiseedhaa fi akkasumas namni biraarra ni jira. Guyyaa tokko osoo addaan hin kutin viidiyoo taphachiisuudhaan akkana ni milkaa'u kan afaana dhaabbachaa jiru gaaddiseedha jechuudha. Guyyaa tokkollee osoo addaan hin kutin baay'een isaanii garuu na taphachiisanii jiru. Kan gaaddisee immoo dhugaa adduma natti ta'e jechuudha. Ani hoo jedhee bakkee isaan bu'ee gizee ilaale garuu ani zeeroodha jechuudha. Biyaansi 0.5 hin taane jechuudha ani isheedhaa fi እና ቻናሊን ኮሌ ገራ ሞኒ ተውት ዴመን ስራ waaqayyo yoo jedhe yeroo muraasa booda mooni ta'a እና jajjabina kanaa ta'ee gama subscribe gama sa'aatiin guutummaa isaa gaaddise. Egaa nama akkanatti olmana oli kana nama akkanatti wanta adda addaadhaan yaadan gochaawwan baay'ee natti agarsiisteerti waan ta'eef ishiin galaa jirti. Ani immoo surprising godha jedhanii yaada jira. Egaa miin illee nama cinaadha jechuudha kan jiru kanaan ishiidhaaf kanan gumaacha kanan taasisuu fi mi'a kanallee akka isheen irraa fudhattu dammoo dhibbaa dhibbatti abdiin qaba. Maybe I will send you transferii godhuun danda'a. Maybe gaaddisitti go'ee anillee yeroo muraasan booda wannaan dhufuufu wal arguu dandeenya. Kennichis maybe maal jettanii maal inni jettanii na gaafachuu dandeessu. Kennichi 1 2 3 4 jedhaati isinitti argisiisa. Kennaan akkanumaan ilaalamu እንግዲህ tokko lama sadi jedhaa yaali tokko lama sadi jedha. እና kennichi dhugaa kennaa ishiidhaaf maxxanu miti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan garuu namni wantuma qaburraa namaaf kenna waan ta'eef anillee kana gumaachuudhaaf kanaan yaada jechuudha. እና kennaani kana fakkaata jechuudha kennichi. Egaa akka isheen ittiin na yaadattuuf kennaa kana dhugaa kanaan qopheechiif garuu kun gaaddiseedhaaf gonkumaa hin malu jechuudha dhugaa. Kun hin gaa jedhee hin yaadu. Keechi isaa mi'a adda addaati keessa jira jechuudha. Ingidihi muraasa isaa sanittiin argisiisa kan keessa jiru macaachaa isaa mataa isaa ni qaba. Baay'ee guddaadha. Ingidihi macaachaa akkanaadha jechuudha kan keessa isaa kan jiru. Uffanni isaa gurguddaa guutummaan isaa ni jira. Kuni dammoo king size jechuudha. Algaa meetira lamaati irratti kan afamuu danda'udha jechuudha. Miin isaa baay'ee isaa banuu namaaf fayyadu. Kan keessa jiru mi'a akkanaati. Kan tiraasii kun macaachaa isaatti yookiin maal jedhama faayadhaaf ka fuuldura naqan jechuudha. Kunina kana kenneef hin jira. Kun garuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan gaaddiseedhaaf kun ishii hin madaalu dhugaa waaqayyoon. Biyyatti yeroon galee haalli yeroo nama jahe kennaa adda ta'e kennee fi kennaa adda ta'e gaafas hin jedhu kennaan anaaf akka mataa kootti namaaf nan kennedha yeroo baay'ee keecha kiyyatti ani seefii godhe kanan jiru keenyaaf haadha teenya qulqulleettii dubaru maariyaamii ብሰጥሽ ደስ ይለኛል ግን አንድ ብቻ ነው ያለኝ እና akkasumas ደግሞ መጽሐፈ ቁልቁሉ osoo kanan qabaadhu ta'ee suura qulqullootaa kanan qabaadhu osoo baay'ee qabaadhu ta'ee
siifin kennaa garuu biyyatti galee dammoo siifin kenna jedhee dhugaa waaqayyo abdii guddaan waaqayyo irraa qaba. Haati qulqulleettii dubaruu Maariyaamii nagaan si haa galchitu. Ergamoonni waaqayyoo bitaa fi mirga kee ta'uudhaan gara biyyaatti nagaan si haa galchan siin jechuun jaaladha. Isatti aansuudhaan immoo faarfannaa tokko ishee affeera jechuudha. Maaliif ani kanan isheedhaaf dubbadhee dubbiidhaan kanan ibsurra faarfannaa kanaan gara biyya isheetitti akka isheen galtu minyooteen maalis nuna faarfannaa waliin haa dhaggeeffannu jechuudha. Faarfannachis የበዛበት የዚች ሀገር ሁሉም ነገር waaqayyo sitti haa dhiyaatu qulqulleetti dubaroo Maariyaam dingilti qadameef jaalatamtoota fi kabajamtoota gaaddisa YouTube kan taatan faarfannaa kanaan jechuudha. Minyooti yookiin immoo keessa koo kanan jaaladhu faarfannaa kana waaqayyoon ishee wajjin haa taatu hattee qulqulleettii dubaroo Maariyaamin makaraa yookiin immoo siqaayii yookiin soqoqaa biyya lafaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha kan ወሊን ታቴ ቢዮር ማርኬት የህይወታችን ስንቅ ናት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና እሺን ሲወጀን ያታቱ ነጋቴ ነጋንገሊ ፋርፋና ከነገፈተንሙ ዋቀየን ፋርፋና እርገሙተስና ለጌስሱ የቢፈማ ረዴቡዳን ዋቀዩን እርገሙተሳ ቢታፊ ምርጋ ዳቤ miliki dhakatta kembuni ergamoonni waaqayyoo si wajjin ayyaata akkuma jedhe abbaan keenya qulqullichi Daawit ammalleen haatteen qulqulleetti dubaroo Maariyaamii ergamoonni si wajjin hin taane akka gannaa gangara biyya keetitti galtu isaan si faana ta'anii ani afaan dadhabaa fi cubbamaa kanaanii maqaa dhattee qulqulleetti dubaroo Maariyaamii yaamuun yookiin maqaa ishee dubbachuun naaf hin ta'uyyuu garuu ishiin kan cubbamootatis kan qulqullootatis waan taateef ishee si wajjin yaataatuun jedha. Nagaan galii dhugaa baay'een si jaaladha, baay'een si kabaja. I love you forever.